waggaa 100 haga boolla kana gaseentu itti irraanfatu hin qabdu jechuudha. Yoo ilma namaa taatee dhalatte, yoo hoolaadha taatee dhalatte gaafa abbaan keetiif haati kan keessi dhalchu sii galami akkanuma fincaan duraa sanii miti fincaan duuba irraa baadoo saniin zibaala saniin dhalatte sii galami waan kalee taateen beektu waan har'a taatillee hin beektu jechuudha. Saayinsii jedha kana. Sii galami bar gaafa ilma argattu nyaata gaarii nyaattee saayinsiin kan jedhu jechuudha. Nyaata gaarii nyaattee mana kan kee keessa walal gootee mana kan kee kana tolchitee garaafis waan gaarii sammuu keetiifis waan si bashannansiisu waan achi ilaaltee agarta. Namni akkasitti dhalate waan sabni ta'in irraanfatu jechuudha. Har'a kan hubanneenii jenne kolkolee walitti guuramee bakka isiin dhalatte hin beeynetu saba nyaachisaa jira, saba gurgurataa jira. Siigala kanaan rakkannee jenne kanaan du'aa lama jeesisiisuuf jedhu nama sadii tokko warra hinaaffaa isatti ka'ee maaliif as gahe nama jedhu tokko kana. Lammanni warra mootummaa keessatti. Sadaffaan warra sadaffaa fi afraffaan sadaffaan tokkoma sadaffaa afraffaan sadaffaan warra nu fuudhi jedhee didee fi warra irra naftanyaan birrii kennitee fi aandu aalam akka baduuf feesbuuk irratti hojjetu kana. Isaan kana qofa itti fufaa namni dabaree qabda. Leensaa yoo bira jiraatte itti fufi abdii isaa maakii yoo waliigalaa qabaatte itti fuftaa waan haasoftuu qabaatte namni dabaree hin argatin kookeetiidha. Kookeetii yoo bira jiraatte. Hogguta kayyonaa kennite amma haasa'e gaarii yoonii maanyaa mucaan jedhamu sun diina Oromooti namni hundi isa beekaa jechuudha. Ilaaltii kan jedhaman Kush beekaa namoota tokko ta'anii ani prof amma post dius godheen ture mucaa tokkorraa jechuudha. Namoonni muraasni miliyoona 2 barbaachisaa maatii isaa jala nama tokko ajjeechisuuf. You see, Oromoo wal ficcisiisuuf qawwee isaanii binna nama tokko isaan jala galaafachuu fi gara miliyoona 2 barbaachisa jedhanii hattoota maallaqa namaa nyaachuudhaaf kan qophaan guruupii La'eltii fi Yoonaas kan jedhamantu jira jechuudha. Qawwee faatu jira achi keessa mucaa qawwee malee kan jedhan faannoo waliin erga yoomii fira ta'an jirana ammuma inaaffaa waan irraa qabuuf qawween sun mataa isaatiin jechuudha. Inaaffaa mucaa osoo inni Kanaadaa jiru Ameerikaa si'a lammaffaaf amma dhufuuf iyyuu sila andu'an. I think kana durallee lama dhufeen beeku garuu waggaa tokko dura as ture waggaa lamaan har'aa jechuudha. You see? And now enough keessatti dalagatee deemaa jechuudha. Qawween ofiisaatiifuu inaaffaa Andu'aalamirraa qabu nuuf ibsaa jira. Inaaffaa dhuunfaa isaati suni beekte waggaa meeqa dalagee kan hin argatini jee tokko keessatti dalagatee of biraa deema jechuudha Andu'aalam gosaan kun. You see? So namni hundi inaaffaa waan irraa qabanii fi akkana tatta'an. Kanaaf namoonni itti fakkaate nama keenya dammaqsin as keessatti baay'inaan dubri isaan itti fakkaate mirgi dubraa akka eegamuuf maal kanaan akka dhaabbatuuf jedhanii isaan itti fakkeessanii maallaqa takkallee akka ittiin baasne hattuun sababa barbaaddi maallaqa hatuuf kiisha maallaqa takka hin gowwoomina godhuuf namni hubni takka isaan irraa kaasu hin jiru jedhan maallaqa keessa nyaachuufi malee kanan himachuu barbaade galatoomi nama biraatti dabarsi. Okay, Marishi hedduu galatoomi waan bareedaa haasoftee waan dhaamsa qabullee haasofte asirratti Andu'aalamis ta'e maatii Andu'aalam yoo ajjeefame miidiyaa irratti haasa'aa jiranii namni ajji kallattii kanaan beekama. Wanni immoo Oromoon wanni warri gadheen kun warri mallaqaa nafxanyaa irraa nyaattu gaafa qaalii sabaa ajjeeftu nafxanyaa irraa nyaattu kun warri Oromoo kaleessa fi har'allee hin beekne kun tokko kana. Sadaffaan warri mootummaaf hin jettu. Warri mootummaaf hin jettu warri har'a Andu'aalam shiraan mana hidhaa keessatti hagan teessiftan
Ha? Nuyi warra abbootii gadaa karrayyuu bakka tokkotti nama 14 albeen galtanii fixxanii gumaa isinirraa qaba. Dhageeffadhaa. Lammata daadhii galaan waltajjii keessatti ajjeeftan weellisaa sabaa gaafiin qaba waan inni jedhe qofa tokko gaafiin qabaa jedhe sanadhii lammataa sii galaami siidaa minilik ilmi abbaan qabne abbaa nuti ta'e jedhe waan irratti ajjeefame jetti himna. Osoo nu Oromoo jennu siidaa minilik fuutee masaraa keessa nu dhaabdee jedhe gaafa Oromoon biyya bulchutti dhibbaan dhibbatti isinitti himna. Dhageeffadha. Wanni ajjeefameef kanaaf warri isa ajjeeftan gumaa isinirraa qabna. Lama jedha. Haacaalutti osoo asin dhufne sii galaami osoo Haacaalutti asin dhufne sunuma isiniin dhiifnu. Haacaalu Oromoo guutuu galabbattan Oromoo guutuu balleessitan arrammoo deebitanii hin qaanfattan hin saalfattan gaafuma gamanaa isinitti marfamee waraabessi isin nyaatuu deemu gara kaaniin qotee bulaa fi ilmaan hiyyeessaa walitti qabdanii Bahaardaarii fi naannoo Eertiratti haga ergitan artistii sabaa ka shiraan xaxxanii bira teettan gadi nuun baaftanii. Nuun gadi hin baaftanii tokkichi keessa waraana amma deemu waraana kolkoleen guurtee amma Oromiyaa tokkichi keessanitti hin deemina. Wanni dhaammannu isinii galaan wanni dhaammannu ilmaan Oromoo taata. Tokkichi keessan TikTokii, Feesbuuka, yuutuubii, Tiwutara wanni isin qabdan guutuun Andu'aalamiin dhumatuu qabu. Dhageeffadha. Andu'aalam shirat Haacaaluu nyaatetu rasaasni badhetti dhayuu dadhabnaan hidhatti ajjeesuuf jara kenna. Oromiyaa keessatti bar sabboontota kan bar akka kiyya asirraa wacu kanaa miti bar. Kan nafsee takkitti Oromoo kennee dhayaa jiru sii galaami ilma abbaa ilma san dhalche haadha ilma san dhalchite obboleettii isaa maqaa inni isii ta'e qofaaf bar gadi fuudhanii manaa kaanin qalanii kaan manidhaa galchanii manidhaatii guuranii dirree itti mijjeeffatanii dirree qalmaa ilmaan Oromoo qalamaa jirti bar. Warra kana warri Andu'aalam irratti shira xaxaa jiru. Yoo isin dhiphooftanii teetta yoo isin dhiphooftanii marattanii qananiin nu jalaa du'e fakkeessiteen tokko amma qananiin nu jalaa du'e ilma Oromoo kam ilma Oromoo ajjeese yoom dhageettan takka addunyaa kanarratti artistii miti beekaa sabaa kanaa miti ilma Oromoo kam ilma Oromoo beekaa beeytu ajjeese bar Andu'aalam micayyoon tun bar modeelistii ta'uu isii beekaa bar jaartomaan alatti modeelistii ta'uu beekaa bar ilma Oromoo kam agartan ilma Oromoo artistii ajjeese. Yaa fokkattoota warra sammuu qabdu warra garaa haadha keessanitti nafxanyaan isin fidde ilmaan haadhara. Sii galaami ilmi Oromoo mee ilmuma Oromoo tokkicha kan ilma Oromoo jabaa ajjeese nutti himaa jara kenna. Maal taatan jara kenna? Haganumallee wallaaltanii artistiin sabaa ijji sabaa namni artistii ta'e tokko Andu'aalamii miti namni xiqqaan artistii ta'e tokko bar nama ajjeesuu bar. Digala nama ajjeesuu bar. Addunyaarraa galaa bar namni sun addunyaarraa galaa. Artistiin sabaaf jiraata sabaan jiraata. Dhageeffadha. Nama gasti ergate galcha. Artistiin sabaaf jiraata sabaan jiraata. Namni sabaan jiraatu sabaaf jiraatu gasti ergadhu gasti galcha namni gasti galcha. Sii galaami. Dhageeffadha. Oromoo mataan jaame Oromoo mataan isaa hidhee Oromoo mataan isaa qulfi gaafa namni tokko du'e hin boo'ina. Arra shirri Andu'aalam irratti deemaa jiru yoo ati galtee rafte yoo ati marattee teette akka daadhii galaan laal Haacaaluu uummannis wacee irraa mursiifne gunofne sitti himaami hin warri achi keessa jiru waan awwaalee fi nama isa ajjeesu hin himne warra shiraan xaxame warri gaafa san achitti yaa'ee jedhe ijoolleen cinaan tanaannoo sanitti dhalatte
taan hidhatti guuranii taan yeroo masan ukkaamsanii akka itti himtu dhabde warri kunnin warra akka masarata dhaabaa kana fa'a warri achi dhaqeetiniin sirbisiisee ajjeesiise jechuudha. Ilmi Oromoo irratti shirakkatu ilmi Oromummaa isaatiin dhalate ilmi gudeeda Oromootii ba'e Oromoo irratti shirakkatu osoo inni ajjeesuu beekee gumaa irraa kafallaa nu baasaa jedha dhageeffadhu. Diinummaaf hin ajjeesu bara odoo inni kan ajjeesu taateyyuu Oromoon hin jirra nafxanyaan nutti hin kolfinii diinni nutti hin kolfinii nu warra kaleessa Haacaaluu dhabe aartistii bakka Haacaaluu nu ba'e kanan ajjeesinaati baasaa gumaa kafallaadhaa bara Oromoon bara yoo nama ajjeeseyyuu ajjeesuun duru gumaa kafalaa bara saroota kanumaayyuu nama ta'ee miti Andu'aalam nama qananillee dhabee ufillee dhabee akka itti dubbatus akka itti malatus dhabee mala dhabee nama taa'ee bara aartistii keessanii bara yaa jazboota ummata duuda Oromoon duudaa jechuun sii galaami eenyutu aartistii siif ta'a dhiyoo kanaa miti kan urgeessaa isheetu gizee meeqa mana itti cabsuu ganam subiin deemanii warri ollaa manni maa qillisa jedhee itti bahee mucaan manaa gabba'uu bahee dhabeetiniin kan abseen bahe bara urgeessaa isheetutti namni ajjeesuu dureedhan sii galaa urgeessaa isheetutti bar maal sirbaa laali urgeessaa isheetu weellisa jechuu dhiisi sirbi isaa maali jedhii jala gabbuu ilaali sii galaa aartistoota meeqa kan Finfinnee kana keessatti isaanii bitamuu dhabee akka miskiinatti Finfinnee kana keessa taa'u halkan manaa gadi hin baane kan nama wajjiin malee Finfinnee kana keessa sochoone aartistii meeqa aartistiin sabaa jechuu aartistiin garaammoo shugguxii fannifatee mana dhugii seenee yoo ati birriyyuu kaffali jettee mataa keessi kaachuu namni gaafatu hin jiru seera kamii namni wallahi dhugaa rabbiititti Oromoo tuffadhe jechuudha. Oromoo tuffadhe warra as jala jirtan kanaan hin jenne warri as jala jirtan kun warra Oromummaan isinii galte warra sabboonummaan isinii galte warra hayyuu keessan guddaa keessan beekee guddaa jechuudha warri gastira jirtaniif warra jala jirtan jechuudha. Warra biraatiin jedhe warra qulqulee yoo tana kaan amantaan gaddeebisu kaan mataa gaddeebisee irra taa'u warra gandummaan irratti marge Oromoon gandan qabu. Sigala Oromoon gandan qabu. Oromoon laale kanaani kana jedhee achi bayeetiin jedheen alatti gandan qabu. Nama dhuunfatti waasi godhe yoo argite nama sangaraa keessaa sin badin. Awoo mataan isin argu garbi. Andu'aalam garuu wanni isinitti murageeffadha. Andu'aalam yoo naannoon dubbichillee yoo naannoon ani itti dhaladhee fi Finfinnee san keessatti warra beekulleen taate gumaan nama 50 oliin kafalama. Dhageeffadha. Warri kaadirii as jala jirtanillee eddoo akkamii fi nama akkamii akka ta'e hin beektan. Yoo dhugamatti sii galaami takka maqaa qabataa jirra gumaan isaa hin kafalama baasaa gadi. Haasaa itti ufa. Falmata gasti ergadhu gasti keessa nama tokko jira galchi namni as jala hin jirtani namni mudii tara qabdan ergadhu sin jennaan madidde abdii gasti ergadhu falmata gasti ergadhu falmata angala galtee jirti falmata fi abdillee miyuti kabana mee falmattu ani galee jira falmattuudha falmataan yaa dubbadhu falmatti itti kofi achumaan ammuma dhufeellee waan isin irra jirtan hin argine jechuma amma obboleessi keenya jedhetu natti tolee jennaan gasti ergadhe waan isin irra mari'ataa jirtan hin dhageenye. Eshi. Okay, nanti Galato. Marshi from itti fufi kogeeti dhiifama itti fufi namni si dura seenee jechuudha. Amma rakkoon qabu no mana baadiyyaati beekam namni baadiyyaa kun jaamaadha waan argu akka waan dukkana keessa ooluuti yeroo akkana yeroo takka baadiyyaa irraa gadhufnee akkana waa lallaallee jennu kana waa argina namni waa xiinxallaa waa qabu no amma xiinxalluma akkasiisan illee hin qabnu amma
silkii banadhee odoo taa'u waa argee jennaani quuqamnu nama mudhatee jennaan haguma sawwaa dubbadhaan malee waallee beekeetii miti. Ani dhugatti amma duutan amma jabbidhaan daalimtuun baay'istee na dhukkubsiteerti beeta. Odoo waan humna qabaatanii yookaan bakkeessanii gaanii jedhaniiti waan sana deebisuudhaaf odoo kanama mijatooti akka deebisuu yookaan bakkeessan bu'eetti sababa bakkee bu'uu barbaada akka kiyyatti dursa beekaa kanneen odoo badee barbaada. Waan kana ta'eef amma ummanni Oromoo dhugamattuu jaamaa ta'eera beeka ka jennullee beekumsallee nu dhoggee beekumsallee hin qabu. Maali yeroo hunda diinni kan nutti taphatu diina kana osoo toltii namuma maqaa qabu nama 2-3 keessaa balleessanii jedhaniiti diinillee nama laallataa deema. Osoo kan akka amma isin jettan kanatti bakkee bu'eeti waan beekaa ofii kana ka labsee lallabee jedhuuti silaa duuti ilma Oromoo irra taa deemti. Adada baraatiin, adada guyyaatiin, adada waggaatiin nama ija qabu ija keessa balleessaa Oromoon hin jirti jechuuyyuu ani himama dhugamattu maal akka Oromoon qabduu fi Oromoonuu maal akka taatee himama. Maaliif waan dubbadhullee hin qabu dubbachuufillee na dhibaa keessi kiyya akka barbadaa ibiddaa waan na wawa'ee jiruuf wanni dubbadhuun harkaa badaa galatoomaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf haga humna qabuutiin sagaleen ta'a. Nagaan isin jaallattan keessanii fi isin jaallattu. Ayyee nagaa keedhaadha. Hedduu galatoo. Hello. Bareeda abdii borii itti fufimee waa yaada qabdu itti fufi. Nagaan isiniif baay'eetu dura. Abdii yaada qabdu. Nagaa dhabni. Ayyee. Walumaan nu hunda keessa. Nagaa gaafanneerra. Yaadaan qabu yaada Andu'aalamii dhabni haalli irratti jiru. Andu'aalamii jechuun nama saba jaallatu nama warraaqsa Oromootii fi